Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon daawwannaa hojiif Yuunaayitid Isteet jiru. Daawwannaan pireezidaantii Ruutoo kun seena qabeessaa jedhameera. Baroota dhiyoo keessa Keeniyaan Afrikaa keessatti michuu Yuunaayitid Isteet dhuftee jirti. Galaanaa Balaay bal'isee isinitti hima. Bulchiinsi Pireezidaant Joo Baayiden yeroo duraaf waamicha kabaja olaanaa State Visit biyya Afrikaaf yoo qopheessu hiree kana kan argatte ammoo Keeniyaadha. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waamicha kana hordofee gara Ameerikaa imalaniiru. Pireezidaant Ruutoon yaa'ii waloo Koongireesii Ameerikaa irrattis haasaa akka godhan eegama. Mootummaan Keeniyaa imala Ruutoo laalchisee ibsa baase keessatti tarkaanfii seena qabeessa jechuun hariiroo biyyoota lamaanii waggoota 60 ture gara sadarkaa olaanaatti kan siqsu ta'uu ibse. Erga bara 2018 biyyootni lameen hariiroo isaanii gara sadarkaa walta'iinsa tarsiimo'aatti ol guddisuu beeksise. Affeerraan Pireezidaant Baayiden Ruutoof dhiyeessanii fi daawwannaan isaanii kun hariiroo biyyoota lameenii cimsuun caalatti Keeniyaan naannoo baha Afrikaatti michuu amanamtuu US ta'uu ishee agarsiisaa jedha ibsi imala Ruutoo irratti kenname. Ruutoon turtii isaanii guyyaa lammaffaa qabateen hawaasa Keeniyaa achi jiraatu akkasumas dhaabbilee garaagaraa waliin dubbachaa jiraachuu fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaa maxxansaniiru. Keeniyaa jechuun biizinasa jechuudha. Dhaabbileen daldalaa idil addunyaa hariiroo Keeniyaa US waggaa 60 jabeessuuf waamichan isiniif godhaa jedhan. Bu'uura dimookiraasii irratti ijaaramuu fi bilisummaan jiraachuu ibsuun dhaabbileen Keeniyaa dhufan akkan kasaarree beeksisan. Keeniyaan baha Afrikaa keessatti tasgabbii qabaachuun hojii daldalaaf filatamaa kan dhufte ta'us biyya liqaan Chaayinaatti jabaachaa jirudha. Reuters sababoota ijoo daawwannaa kabaja olaanaa Keeniyaaf qopheessiteef keessaa ijoon dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabaachaa jirtu dura dhaabbachuufi jedha. Ibsa waloo Ruutoof Baayiden ni kennu jedhamee eegamu keessatti yookaan ammoo marii isaanii keessatti liqaa dhiisuufiin yookaan yeroo boqonnaa kennuufiin wantoota ni ta'uu jedhamanii eegaman keessaa ta'uu gabaaseera. Keeniyaan Heeyitiitti poolisii erguuf murteessiteetti. Dhimma Heeyitii, Yukireeniif Sudaan irratti mariin akka godhamus ni eegama. Mana maree nageenya biyyaalessaa US'tti Daayireektara dhimmoota Afrikaa kataan Francis Brown yaada VOA'f kennaniin sababoota Keeniyaan filannoo bulchiinsa Baayiden taateef ibsaniiru. Inni dura hariiroo Keeniyaa US dhimmoota qaxanaa irratti xiyyeeffachuurraa gara dhimmoota idil addunyaatti guddateera. Wantoota jijjiirama qilleensaa irratti liqaa biyyoota guddachaa jiraniif kennuu fi nageenya irratti hojjennuuf nu barbaachisu jedhan. Inni kan biraan biyyootni lameenuu dimookiraatawoo ta'uu fi hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru ta'uu dubbatan. Keeniyaan gara Heeyitii poolisii erguu irratti US gammachuu qabaachuu kahiman qondaalli kun Keeniyaan ergama nageenya idil addunyaa keessatti hirmaachuuf harka ol kaasuu ishee faaraan simannaa jedhan. US hojii nageenya Heeyitiif $1 miliyoona 300 ramaddee hojjechaa jirti. Dhimmi kun dhimma guddaadhas jettee amanti. Sochii Alshabaabii fi haala nageenya Somaaliyaa wal qabates Keeniyaan US'if barbaachiftuu ta'uu Francis Brown dubbataniiru. Dhimma Somaaliyaa irratti US fi Keeniyaan yeroo dheeraaf waliin hojjetaa jiru. Dhimma nageenyaa laalchisee dhimma Soomaaliyaatiin olittuu wanti ifa godhamu ni jiraataa jedhan. Walumaa galatti Keeniyaan biyyoota baha Afrikaa keessaa dinagdeef teeknooloojiin jabduu ta'uun tarsiimoo US naannoo kanatti adeemsiftuuf mijattuu ta'uu dubbatan. Kun kanaan osoo jiru Pireezidaant Ruutoon daawwannaa hojii seena qabeessa ta'eef gara US yoo imalan xiyyaarri kireeffatan kan gatii qaaliitii jedhamee qeeqni irratti ka'eera. Mootummaan biyyattii ammoo gatiin xiyyaara jilli Ruutoo gara US ittiin imalan bu'aa isaan argamsiisaniin yoo wal bira qabamu lafaaf samiidhaa jedhee qeeqa ka'e busheesse. Dubbii himaan mootummaa Keeniyaa Isaac Mawura yaada BBC'f kennaniin bu'aan daawwannaa kanarraa argamu harka miliyoona hedduun baasii kana caala jedhe. Miidiyaan biyyattii KTN xiyyaarri qananii jila Pireezidaant Ruutoof kireeffame $1 miliyoona 1.5 ta'uu gabaaseera. Ruutoon waggaa 16 booda waamicha kabajaa mootummaan US bulchiinsa biyya Afrikaa tokkoof godhe kanarratti hirmaachuuf xiyyaara pireezidantii durittiin imalan Har'aambee waan jedhamu dhiisanii kaampanii Royal Jet jedhamu kateessoon isaa Dubaay irraa xiyyaara qananii kireeffameen imalan. Embasiin US Keeniyaatti argamu gatii kiraa xiyyaara kanaa akka hin baasne beeksiseera. Pireezidaant Ruutoon haadha warraa isaanii dabalatee namoota biroo 30 ta'an waliin wiixata darbe Atlaantaa Joorjiyaa qubatan. Kamisa boru Baayiden waliin Waayit Haawus keessatti ni mari'atu. Affeerraan irbaataas ni godhamaaf. Biyyoonni Awurooppaa 3 Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennan. Kun kan ta'e wayita ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu dabalatee aangawoonni Israa'elee fi hooggantoonni Hamaas mana murtii yakkaa idil addunyaatti akka dhiyaataniif ajajni wayita irratti ba'e kanattiin. Firaa'ol Balaayee murtee biyyoota Awurooppaa kanarratti kan qopheessitee qabden. Biyyoonni Awurooppaa 3 Aayerlaand, Noorweey fi Ispeen amma Filisxeem akka biyya taatetti beekamtii akka kennaniif ibsaniiru. Ministeerri muummee Noorweey Joonaas Gahar, ministeerri muummee Aayerlaand Simoon Haarsii fi ministeerri muummee Ispeen Pedro Sanchez Filisxeemiif beekamtii biyyummaa akka kennan
ifatti beeksisaniiru. Kana hordofee Israa'el ergamtoota ishee Ayirlaandii fi Noorweey keessa jiran marii atattamaaf jechuun waamteetti. Ministeerri muummee Ayirlaand biyyoota sadan bakka bu'uun dubbii dubbataniin akkas jedhan. Today, Ireland, Norway and Spain. Har'a Ayirlaand, Noorweey fi Ispeen Filisxeem akka biyyaatti akka beekamtii kenninuuf ni beeksifna. Amma tokkoon keenya murtee kana dhugoomsuuf akka biyyaatti tarkaanfii barbaachisu fudhachaa jirra. Murtee irraa kanatti aansuun gaggeessitoota michoota keenyaa waliin dubbadheen jira. Biyyoonni baay'eenis dabalataan tarkaanfii murteessaa kana fudhachuun torbanoota dhufan keessa nutti akka dabalaman amantaan qaba. Kun Ayirlaandiif Filisxeemiif guyyaa seena qabeessaa fi murteessaa ta'edha. Amajji 21 bara 1919 Ayirlaand akka biyya walabaa taatetti beekamtiin akka kennamuuf addunyaa gaafattee turte. Ergaan keenya addunyaa bilisaatiif qabnu eenyummaa ittiin beekamnu qabsoo seena qabeessa taasifnee fi mirga ofiin of bulchuu akkasumas haqa qabnu hubachuun walabummaa keenyaaf beekamtii akka kennanidha. Har'a Filisxeem akka biyyaatti beekamtii kennuu deeggaruu keessatti jecha wal fakkaatu fayyadamna. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. Ministeerri muummee Ispeen Pedro Sanchez magaalaa Maadriditti wayita haasaa taasisan ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu ammallee hospitaalaa fi manneen barnootaa haleeluu daa'immanii fi dubartoota beelaan adabuu itti fufaniiru kana gurra cuqqaallatanii raawwataa jiru jedhan. Beekamtiin Filisxeemiif kennan kun faallaa Israa'el yookiin faallaa warra Yihuudotaa akka hin taane ibsuun murteen beekamtii nuti kenninu nageenyaa fi wal danda'anii waliin jiraachuuf kan haala mijeessudha jedhan. Biyyoonni Filisxeem akka biyyaatti akka hundooftu deeggaran murteen akkasii kun adeemsa Israa'elii fi Filisxeem gidduutti nagaa buusuu milkaa'aa taasisaa jedhanii amanu. Israa'el garuu tasgabbiin akka hin jiraanne taasisa jechuun murtee kana ni mormiti. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Filisxeem akka biyyaatti beekamtii kennuufiin shororkeessummaan caalaa akka babal'atu taasisaa jechuun naannicha keessatti tasgabbii dhabuun daran ni hammeessaa jedhan. Dhaabbanni shororkeessaa Hamaas erga holokoostiin booda ajjeechaa guddaa Yihuudota irratti raawwateen booda yakka saalqunnamtii fokkisaa addunyaan argite erga raawwatee as biyyoonni kunneen biyyummaa Filisxeemiif beekamtii kennuudhaan Hamaasii fi Iraan badhaasuu filataniiru jedhan ministeerri dhimma alaa Israa'el. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa bulchiinsa Filisxeem kan teessoon isaa West Bank ta'e ibsa baaseen beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennuun murteen Noorweey, Ayirlaandii fi Ispeen fudhatan haala gaariin simannaa jedhe. Biyyoonni Filisxeemiif beekamtii kennuuf murteessan kunneen rakkoo Israa'elii fi Filisxeem gidduutti waggoota dheeraa lakkoofsise furuuf kan sadarkaa addunyaatti irratti walii galame furmaata beekamtii biyyoota lameenii irratti hundaa'e two state solution jedhamu fiduuf kutannoo agarsiisaniiru jedhe ministeerri dhimma alaa kun. Murteen biyyoota kunneenii seera idil addunyaa fi qajeeltoo UN KN kan wal simu akkasumas qubsuma seeraan alaa Israa'el raawwataa jirtuu fi rakkoo nageenyaa fi tasgabbii naannawaa kanatti hammaate furuuf abdii guddaadhaas jedha. Ibsi ministeerri dhimma alaa Filisxeem kun bara 2007 ulaa Gaazaa Strip of harka kan galfate Hamaas gamasaan tarkaanfiin biyyoonni Awurooppaa fudhatan kun jalqabbii guddaadha jedhe. Aanga'aan gameessi Hamaas Baaseem Naayim jedhamu tarkaanfii kana duuba qabsoo diddaa gabrummaa uummata Filisxeemitu jira jechuun AFP'tti himeera. Ilaalchaa fi ejjennoo hawaasa idil addunyaa Filisxeem irratti qabu ilaalchisee tarkaanfiin kun jalqabbii guddaa jennee ilaallaa jedhe. Biyyoonni addunyaa kaanis tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan gaafateera. Akka xalayaan dhiyeenya dhaabbata biyyoota gamtoomanitti barreeffame agarsiisutti hanga ammaa biyyoonni 140 ta'an Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennaniiruufi. Paartiin Filisxeem tokkichi dhaabbata bilisummaa Filisxeem yookiin immoo Palestinian Liberation Organization yookiin immoo PLO jedhamu murteen kun seena qabeessaa jechuun tarkaanfii Noorweey, Ayirlaand fi Speen fudhatanitti gammaduu ibse. Dursaan koree hojii raawwachiiftuu dhaabbata kana Hussein Alsheek Filisxeemiif beekamtii kennuun daandii nageenyaaf tasgabbiidhaaf haala mijeessuudha jedhan. Dhaabbanni PLO kun Filisxeem bakka bu'uudhaan addunyaa irratti beekamtii qaba.